Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam oltan ordoftoota Abbaa Jafar Miidiyaa Neetwork. Oduu guyyaa irraa qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin obboleessa keessan Abdurazaaq Rashidiin. Barumsa yeroo darbe ustaazonni keenya nu barsiisaa turan irratti namoonni tokko tokko yaada adda addaa kaasaa turaniiru. Yaadni kunis kun qaanyiidha jedha, kan kana hunduu ni beekanii jedha, kan diraamaa adda addaa irratti dalagaa, kun immoo faayyachuun yookiin safuu uummata keenya amantii kan keenyaatillee akka ta'e gamanumaan dhaamsa isiniif dabarsina. Asirratti ustaaz Abu Mu'az yookiin ustaaz Jamaal akkas jechuudhaan dhaamsa dabarsanii shortaan tokko yoo qabde bakka kana nafattashin jechuun hin dandeessum yookiin bakka kana nafattash bakka kana qaanyiidhaan tuqin yoo jechuun sirra hin jiru. Maaliif jennaan bakka feete sifattashtim hospitaala tokko seentee bakka kana na dhukkuba jettee itti matta bakka isa dhukkubu sana otoo hin yeella'in yookiin salfatin itti machuu qabdam. Kana yoo hin taane dawaa hin argattum. Kanaaf ustaazonni immoo otoo isin hin himatin bakka rakkoo keessanii waan ofiin beekaniif isiniif wal'aanaa jiru yookiin barumsa isiniif kennaa yeroo isaan jiranitti gufuu itti ta'uun ustaazota keenya aamilee cabsuun waan isinirraa heegamu miti. Osoo ustaazatti quba hin qabiniin duratti wantoota tokko tokko yookiin immoo waama beektanurraa meemee osoo nu barsiisaa jedhanii maal tokko quba qabdu. Meemeen maali kan isin hojjetaa jirtanu kan ofii kan keessanii akka feetan taha ustaazatti quba qabdanu meemee maali hojiin kan keessanii. Ustaaz Hamzaan gama isaaniitiin nama na arrabsaa jiru kana yookiin nama waan tokko tokko irratti barreessaa jiru kana osoo argee nan badhaasaa jedhaniiru. Kana jechuun namni waan tokko namaan jedhe akka ofii isaatii dilii namicha sanarraa haqaa jiru yookiin dilii namicha sanaa ofitti fudhataa waan jiru barumsa asirraan dabarsaniiru galatoomaa jennaan. Ustaaz Aliin gama isaaniitiin nuti waan kana irra akka barumsa qabnuu fi kitaaba akkasiirraa argineerra akkasumas barumsa guddaa waan itti qabnuuf haalaan waan uummata keenya fayyaduuf barsiisaa jirra malee nuti peejii guddifachuurra hin jiru jedhan. Namoonni tokko tokko ustaazonni kun peejii guddifachuuf jechuun yookiin chaanaal yuutuubii guddifachuuf jechuun qeeqaa jiraatanillee ustaazonni keenya waa'ee chaanaal yuutuubii fi waa'ee peejii isaanii dantaa tokko kanarraa hin qabne ta'uu gamanumaan isin hubachiifna. Namoonni ustaazonni kana dubbachuun peejiidhaaf yookiin immoo chaanaal yuutuubii guddifachuuf jettanii itti quba qabaa jiraattan akka irraa qusattan gamanaan dhaamsa isiniif dabarsinam. Obboleessi keenya tokko yeroo hedduu irra deddeebi'uudhaan waa'eedhuma kanaa dubbataa jiram. Ustaaza irratti dubbachuudhaan duratti ofii keetii maal hojjette maalirra jira kan jettu of madaalisiin jennam. Arrama waan garaa nama nyaatu wanti inni maxxanse bineelda yookiin immoo bineensa bosonaatii wajjiniin kan inni walitti hidhee viidiyoo isaanii gadhiise garaa tokko baay'ee nama nyaatam. Kanaafuu obboleessa keenya kanarraa akka qusattu gamanaan dhaamsa siif dabarsinam. Obboleeyyan keenya diraamaa adda addaa kan ustaazota keenya irratti geggeessaa jirtan akka irraa qusattan jechuu gamanaan dhaamsa isiniif dabarsina. Egaa sagantaan keenya yookiin immoo qophiileen kan keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Qophiilee afaan wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaikum.